Ashamar kafune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa nageenyi rabbii bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha oduu kan sinitti mali jirsa walloota. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni faasistii Abiy Ahmad kan kufaatii irra jiru kun ilmaan Oromoo walloo hundi isaanii tokkoon sakatta'amuu qaba jechuun marii godhan irratti waliif galuun isaanii dhaga'ame. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni faasistii Abiy Ahmad kan kufaatii irra jiru kun ilmaan Oromoo walloo gandi isaanii tokkoon sakatta'amuu qaba jechuun marii godhan irratti waliif galanii jiraachuun dhaga'ame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti guyyaa kaleessaa jechuun muddee 5/2020 takka kana irraa eegalanii borusitti deebisuun gandoota Aanaa Jiillee Dhummuugaa jala jiran tokkoon sakatta'amuu qaba jechuun biltiginnaan marii goote irratti waliif galanii jiru. Uummanni keenya haga danda'ame karaa irraa makuu fi meeshaa ofiitis karaa irraa akka makfatan ergaan biyya irraa darbee jira. Uummanni keenya biyyoota alaa garaa garaa keessa jirtan duula bilbilaa goone akka yaaddachiifnu jenna. Tikni PP qondaaltota ABO 4 magaalaa Finfinnee mana jireenya isaanii keessaa ukkaamse. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaan qindeeffate qaba. Tikni PP qondaaltota ABO 4 magaalaa Finfinnee mana jireenyaa isaanii keessaa ukkaamse. Ganama kaleessaa jechuun muddee 5/2021 tikni murna PP hooggantoota fi qondaalota ABO 4 mana jireenyaa isaanii erga sakatta'een booda qabanii deemuun dhaga'ame. Jaallan guyyaa kaleessaatti PP'n qabaman kunneen tokko Jaal Gammachiis Tolasaa miseensa gumii saba ABO, 2 Jaal Yeroonsaan Hayyuu itti gaafatamaa ijaarsa ABO magaalaa Finfinnee, 3 Jaal Gafarsoo Dabalaa, 4 Jaal Geessisaa Kuusaa kan jedhaman yoo ta'an jaallan kun yeroo dheeraaf mana hidhaa adda addaa keessatti dararamaa turan. Dhiyeenya kana mana hidhaa irraa kan ba'an yoo ta'u hanga ammaatti bakki isaan geeffaman hin beekamne. Murni PP maqaa labsii yeroo muddamaan sabboontota Oromoo mana hidhaatti guuraa kan jirudha. Addatti ammoo deeggartoota miseensotaa fi qondaalota ABO irratti xiyyeeffachuun hidhaa jira. ABO'n ibsa 9/2021 baaseen tikni koloneel Abiy Ahmed caasaa ABO irratti xiyyeeffachuun hidhaa fi dararaa raawwachaa jiraachuu ibsuun gocha kanarraas akka of qusatu akeekkachiisee ture. Aanaa sulultaa magaalaa Kaantarii fi magaalaa Darbeetiif maatii keessantu bosona jira jechuun namoonni 9 oli hidhamanii jiru. Bal'ina oduu kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Aanaa sulultaa magaalaa Kaantarii fi magaalaa Dabriitti maatii keessantu bosona jira jechuun namootni 9 ol hidhaman. Godina addaa naannawa Finfinnee aanaa sulultaa magaalaa Kaantarii keessa gaafa muddee 2/2020 takka magaalaa Dabriitti gaafa muddee 5/2020 takka murni PP maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu fi maatii keessantu bosona jira jechuun namoota 9 ol hidhanii jiraachuun gabaafame. Namoonni hidhaman kunneenis Abdiisaa Badaanee, Siisaa Fayyisaa Korosaa Dhugummaa, Badaanee Saartuu Caalaa Kabbada, Fayyisaa Giishoo Tulluu Badaadha, Habtaamuu Roobaa Barsiisaa Tolosaa Taaddasaa fi namootni 50 ol kan baay'inni dubartoota keessatti heddummatudha. Oduu keenya gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa humnoota weerartuu PP haleelee jiraachuun himame. Gaachanni fi abdiin saba Oromoo waboon zoonii giddu galeessaa lixa shaggar keessa sossoo guyyaa kaleessaa jechuunis muddee 5/2020 takka lixa shaggar ona Amboo bakka addaa Gumsaa Taatoo jedhamtutti lukeen diinaa baay'inaan 30 ol taatu du'aan dhabamsiisee hedduu madoon adabeera. Kanneen baay'inni ishee 4 taatu ammoo boojuu isaa ajajaa waboo koonyaa sanii beeksiseera. Barattoonni humnaan gara dirree waraanaatti ergamaa jiraachuun barame. Bal'ina oduu kanaa Sabboontuu Wallootu qaba. Barattoonni humnaan gara dirree waraanaatti ergamaa jiraachuun himame. Godina Baalee magaalaa Gindiritti barattoota mooraa leenjii waraanaatti bobbaasuuf qaba jiraachuu maddeen OMN'tti himan. Poolisiin federaalaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa gama magaalaa Gindir marsuun barattoota umriin waraanaaf hin gahin dabalatee kanneen fedhiin hin qabne dirqamaan bobbaasuuf yaalii taasisee akka jiru odeeffannoon OMN dhaqqabe ni ibsa. Ragaan suur-sagaan deeggaramee bahee akka mul'isutti barattoonni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa magaalaa Gindir waamicha humnoota tika garee bulchiinsa biyya harkaa qabu diduun yeroo baqatan mul'atu. Barattoonni danuun mooraa mana barumsaa cabsuun humnoota tikaa kennan harkaa bahanii jiru.
Ta'us barattoonni meeqa akka qabaman wanti beekame hin jiru. Sirnichi bilxiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti erga dargaggoota baay'ee daandii fi bakka hojii isaaniitti qabee adda waraanaatti bobbaasaa ture booda yeroo ammaa manneen barnootaa keessatti barattoota ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaatti fudhataa jira. Haalli walfakkaataan torbee darbe keessa manneen barnootaa godina Gujii keessatti kan uumame yommuu ta'u, birmannaa uummataatiin fashalaa'ee ture. Miseensa Koongireesii Ameerikaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosiif maatiin isaanii waliin qawween loggomatee suuraa ka'ee balaaleffannaa cimaa mudate. Bal'ina oduu kanaa Sayyidawwee waan qindeeffate qaba. Miseensa Koongireesii Ameerikaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosiif maatii isaa waliin qawwee loggomatee suuraa ka'ee balaaleffannaa cimaa mudate. Suuraan kun haleellaa qawween barattoota irratti Mishigaanitti raawwate guyyaa muraasa booda gadhiifamuun isaa aarii namootaa jabeesseera. Bakka bu'aan kutaa biyya Keentaatikii Toomaas Maasee suuraa kana Tiwiitarii irratti yoo maxxansu baga ayyaana geessan abbaa gaannoo yookaan saantaa adaraa rasaasa fidii kottu barreeffama jedhu waliin maxxanse. Suurichi maatii hedduu haleellaa qawween miidhan irraan gahe akkasumas namoota siyaasaa gama lamaaniinuu balaaleffatameera. Suuraan isaa mormii eega kaaseen booda Abmaaseen Tiwiitarii irratti barreeffama deeggarsaa deebisee qoodaa ture. Akkasumas warreenis mormaniifis deebii kennaa ture. Namoonni hedduun miira namootaaf dhimma hin qabu jechuun isa qeeqan. Baayiden dargaggeessi mormii irratti namoota lama ajjeesee bilisa bahuu isaatti aaran. Haleellaa qawwee lubbuu nama gaaga'een booda Leebaanoon guyyaa gaddaa labsite. Hokkora mana hidhaatti dhalateen lubbuun hidhamtoota 68 dabre. Suuraan Abmaasee haleellaa qawwee mana barnootaa Mishigaan keessatti lubbuu ijoollee 4 galaafatee fi 7 ammoo madeesseen booda ta'uun balaaleffannaa isaa mudatetti jabeesseera. Torbee darbe mucaan waggaa 15 tokko qawwee abbaa isaa butatee bahee barattoota irratti rasaasa firfirse. Maatiin mucaa kanaa ajjeechaa kanaan himatamaniiru. Haleellaa qawwee akkanaa Ameerikaa keessatti baratamaadha. Yeroo mara haleellaan akkasii yoo raawwatu falmiin mirga qawwee hidhachuu haqamuu qaba. Hin qabuu deebi'ee ka'a. Yeroo hedduu mirga qawwee hidhachuu lammiilee Ameerikaa deeggaruun kan falman miseensoti paartii Riippaabilikaanii gariin suuraa Abmaasee kana yoo morman gariin ammoo deeggaranii jiru. Ani ayyaanaaf wantan barbaadu yoo jiraate bakka bu'oota akka Toomaas Maaseeti jechuun Riippaabilikaan Hoosee Kaasiitiloo barreesseera. Kana qawween akka jedhan bakka bu'aan Koloraadoo ammoo kana kennaan ayyaana natti tolu jechuun barreesse. Ibsa waa'ee suuraa kanaatis Toomaas Maasee bara 2020 hiriira deeggarsaa mirga qawwee hidhachuu irratti shugguxii gadi baasee agarsiise. Yeroo jalqabaatiif Keentaatikiin bakka bu'uun Koongireesiif kan filatame Toomaas Maasee mirga qawwee hidhachuu lammiilee Ameerikaa cimsee deeggara. Ka'umsa namoonni siyaasaa to'annoo qawwee gochuuf taasisan hundas jabeessee morma. Kun haleellaa qawween raawwatamu hin hambisuu jedha. Ebla darbe namni tokko qawwee bitachuuf daangaan umrii kaa'amee waggaa 21 irraa kaasee gara 18 akka gadi bu'u seera wixineessaa ture. Dhimma suuraa isaa kanarratti deebii akka kennan gaaffiin BBC'n dhiyeesseef irratti deebii hin kennine. Bara 2020 qofa haleellaa qawween raawwatamuun lammiileen Ameerikaa 20 ta'an ajjeefamaniiru. Kun bara kurnee lamaan darban keessatti lakkoofsa namoota ajjeefamanii isa olaanaadha. Kan gabaase BBC. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa dunarraaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.